Oromiyaa naannoo godina Gujii aanaa Gorodolaa keessa bakka galma jedhamtu dhaladhe egaa isaan bara nugusi argaarraa bu'e jedhanii 1966 naannoo sanii akaakoon isaa galchuu ijoolleedhanii galchuu ijoollee faa baatii ijoollee faa warri isaan akka malee warra jajjaboo horsiisaa horiitiin namoota beekame jechuudha. Amma warri keenyallee abbaan keenyallee dureessaa abbootiin keenyallee warra looniiti. Waa warra loonii ta'eef naannoo gammoojjii san keessa warri kanaan wal beekan. Abbaan kiyya anaan dura ijoollee lama taa dura abbaa fi dhiise akaakooni ka itti aanullee haadha soddaatiif kenneefi haadha soddaa jechuun haadha teennaa jechuudha. Isiif kenneefi sadaffaa immoo ifi eegata ture jechuudha. An dhaladhee jennaan inni kaayyoo qabate ani hin beeku garuu akkuma an dhaladheen bullukkoo isaatiin nama marateetiin kun kiyya jedhee kallachan rigatee akkas isan natti odeessa waan kana cufaa ani harma haadha tiyyaan hoone jechuudha. Fuudheetuma akka onna kennee lakkoofsa Itoophiyaatiin 1974 seenu መሰረተ ትምህርት barannee turre baadiyyaatti jechuudha. Barnoota bu'uuraa jedhanii jalqabameera. Barumsa san jalqabee naaf fakkaata. Barnoota bu'uuraa barannee turre waan haahuu jedhamu. Achiin dura barumsa waan jedhamu hin beeku ture. Gideenni kutaa lama baratu an kutaa afur baradha. Achitti mucaa xiqqaa naan duuba jira. Mucaa xiqqaa rifeensi isaa lallaafaa akkana olii gad ijoolleen mucaan inni barumsaan cimaa ture gizee sani jaanja muddeessaa matoo kamatoo maalii jette ijoolleen ariitu wanni fudhatee fiiga ijoollee dura akkas ijoolleen mucaa qabe maali sii gurbaa maaf sii ariite jennaan dhibba fidee jira maali waan san beeka wanni isaa akkuma kutaa tokko seeneen ijoollee outstanding ta'anii ijoollee barreessuuf dubbisuu beeku waan ulallaalan natti fakkaata kutaa lama nu galchanii baatuma tokko keessatti natti fakkaata wanni sun kutaa lamaan kan keessaa double promotion jedhanu jira. Achi double promotion saniin baruma san semester tokkoffaa kutaa sadii dabre finally waggaa irratti ani kutaa tokko seeneetiin maayira kutaa afur ta'ee gabbaa'ee jechuudha. Waggaa lammaffaallee akkuma san double promotion jira. Walumaa galatti wagguma lamatti kutaa tokko haga jahaa fixee. Qabxiin tiyya silaa doktoreetiin mana natti garuu koota annama naqa waan ta'eef Haramaayaa keessa seenee jennaan immoo barumsa fedhu barbaasa baayoloojii fi ka walitti dhiyaatu fayyaa walitti dhiyaatu barbaasa animal saayinsii filadhe jechuudha. Animal saayinsii baradhe. Haramaayaadha. Inni barataadha. Yaw barataan kun beektaa gibbiirraa bee waa bitata. Gibbiirraa gizee bee waa bitatu akka baamu sanitti bakka hireedha wal agarree achuma ijji walirra buuti iji isaanirra bu'eensaa. Ani ijoollee duraa beektaa ija nama seentu gaafa iskuulii illee gaafa waliin guddannee illee teenaa ijoollee hedduu ijoolleen duraa ijoollee magaalaa illee teetu ijoollee hedduu. Garuu isaan keessa takkullee bultii yaadeen beeku. Haadha mana kiyyaa kana garuu gizuma tokkoon wal agarree kennuma waaqanatti fakkaata bultiif yaade jechuudha guyyuma jalqabaatu. Durumarraa naamusa qaba gaafumaanis arkeewu naamusa qabaa inni na arkee na jaalatee natti hime akkana naan jedhe. Jennaan akkasii jennee walii gallee anillee na jaalatee isallee jaaladhee ammoo an jaalalti guddoon ani isa jaaladhee amala isaa naman geewu bakka gizee deemullee bakka gizee deemichi isaatu waan tokko laa mixii najjeessu qaadhima walii taane bakka waadaa walii gallee bakka qaadhima walii taane maayyii irratti inni deeme bakka hojiidhaaf na dhiisee deeme. Jaarsi tokko faranjiidha. Akka inni na qorateen hin beeku barbaadee naan bahe jechuudha nageelletti. Inni sun fuudheetu jaarsi xayyaara qaba helgii jedhama. Amma lubbuun hin jiru waan fayyaa horii irratti akka inni isa gargaaru
inni waan fayyaa horii irratti gargaarsa uummataa kenna waan san irratti isa waliin hojjechuu jalqabee waggaa tokko isa waliin ture eegas dhaabbata Save the Children jedhamu nageellatti isa waliin hojjenne dhaabbata Ameerikaati. Guyyaan ani inni gattaa'eetiin waa hojjechuu jalqabe jedhee yaadu gaafa Save the Children keessa qaxarame kana jechuudha. Naannoo keenya kana gadaan bultii amma naannoo dokumentii waa godhamanii hin jiran namni seenaa uummataa waan qabeenya uummata sun qabu aadaa uummata sun qabu namni dokumentii godhu hin jiru. San qofa osoo hin taane uummata horsiisee bulaa looni karra lama karra sadii qaba bara sanii qorannoo bara san geggeesse keessatti TLU'dhaan yoo laakkawan Tropical Livestock Unit jedhanii akkaataa loon ittiin saayinsiin herreganuu jira. Namni tokko loon 20 qaba. Ilmi tokko maatii isa walitti yoo ideete moo laalati. Kanaaf namni tokko yoo xiqqaate maatii tokko keessa loon 100 jira, 200 jira. Wanni kun baankiidha. Garuu yoo booni dhufe baankiin tun gizee tokko mu baddii jechuudha. Warrooti dur nuun dura baratan akka gololcha ijoollee gololcha mi'eessa dhaddacha gololchaa faa duuba gololchaa faa isaan soosiyoloojiidha kana waan kana babarreessaa turanii jiran tiisisii fayyu barreessan kanuma irratti yeroo tokko dhaaba wayii lookaal NGO tokko duubaa fi elmaatimaa bara kan jedhan tokko waliin dhaan jaanjame waliin maalii fi integrated development aadaanis barnootaanis maaniinis education amma beektaa ijoollee gara educationitti kakkaasuutiif bu'uura waan kanaa duraan duuba gololchaatti jala qabe isaan ijoolleen sun warra nuun dura jiru isaan garuu adoo guddoon deemin isaan hundi isaanii lubbuu dhaban. Inni fudhatee maxxansuu barreessuu waan kaan taappii godhee waan kaan guba barreesse waan kaan akka maxxansu godhee achumarraa ka'ee inni amma gara wanniitis seene gara hawaasummaa gadaarra barreessuu maalii barreessuu kana fudhate. Haadha mana kiyyaa amma qabu tana isii kaadhimadhee warri naa kenne atoo hin fuudhin waggaa 5 taa'e. Sababa waggaa 5 taa'eef maasters digirii lammaffaa itti deebi'eetiin baradha waan jedhu yaadaa ture jechuudha. Gaafa isii wal kaadhimannu gaafa digirii lammaffaa qabadhee fuudha jedhaa ture. Har'a boru asumaan jedhu waggaa 5 taa'e barumsatti osoo hin deebi'in. Haalli an keessa hojjedhulleen uummata sun uummata biraa deemanuuti. Haala san keessatti maanti naa dhufe seeta. Maastertiin tiyyaalleen PhD'n tiyyaalleen cicciramtee ijoollee duwwaati haa qoodamtu jedhe. Akkasitti haadha mana kiyyaa sana fuudheeti warra bira dhaqe. Kottu adde barnooti dhibiin hin jiru. Bakka sargiin keenya sargii miti bakka. Ani sargiilleen barbaadu ani eeguma isa argadhe jeen bakka. Sargiilleen barbaadu ani eeguma isa argadhe bakka. Jeen inni dhufee achi nikaan godhanii warra keenyatti warra oolanii warra bulanii nikaan godhanii galle. አገር አቀፍ ደረጃ የካንትሪ ሌቭል ሞኒተር ሆኜ ወደ 7 የተለያዩ Dhaabbanni biyya Ameerikaa Ambaasaadder Sigaril Scholarship Program jedhamuu fi Koongirensii Ameerikaa jala jiru Afrikaa keessaas waajjira qaba. Ani sadarkaa biyyaalessaatti hoogganaa olaanaatiin hojjechaa ture. Yeroo sanii jamjam walii wal baruun keenya. Dhaabbilee gurguddoo akka biyyaatti sagantaa sana jala turan keessaa tokko immoo Duubaaf ture. መካከል አንዱ ዱባፍ ነበር።
Wani nuti qara irratti xiyyeeffanne ijoollee dubaraa baadiyyaa barsiisu. Akkuma san immoo ijoollee bakka guddaa dhaqqabanii jiran sababa dhabaa horiitiif barachuu dadhaban yoo jiraatan iskoolarshipii kenninaafi. Jalqaba ijoollee lamaan iskoolarshipii kennuu jalqabne ijoollee dubaraa 40 hosteelii jalqabne eegas immoo mana barumsaa uummata hirmaachinee ijaaruun jalqabne aanaa Gorodolaa keessa mana barumsaa 12 ijaarree irraa gammaatitti aanaa tokko keessatti jechuudha aanaa dhaabbati sun keessatti ijaarame. አዶላ ሮቤና ሀረቀሎ ላይ ነበር የሚሰራው። በተጨማሪ በደቡብ ህዝቦች ደግሞ naannoo Oromiyaa keessatti Adoolaa, Roobee fi Haraqallootti hojjeta. Naannoo Kibbaa keessaa immoo Waraabee fi Diillaatti. Gaambeellaa keessattis akkasuma dhaabbanni duubaaf. Yeroo dhaabbanni kiyya dhaabbilee saganticha jala turani keessaa dhaabbata cimaa fi adda ta'e filii yoonaan jedhanii duubaaf hin filadhe. Akkan isa filadhu waan taasisees hojii gurguddaa hooggansummaa Jamjam Uddeessaa jalatti hojjetamaa turedha. Jalqabumayyuu dhaabbata isa duraanii gadhiisee kan ba'ee fi uummata jijjiiruuf. Erga duubaaf hundeessanii booddee immoo gargaarsi alaa argamu akkuma jirutti ta'e Jamjam garuu uummata naannawichaa miseensa dhaabbatichaa kan godhe. Buusii akka buusan. Dhaabbatichi boordiin akka hoogganamu godhe abbootii gadaa, haadholiin siinqee fi maanguddoota miseensa boordichaa taasisuun akka isaaniin hoogganamu kan inni taasise. አባ ገዳዎች፣ አደ ሲንቄዎች እና የአካባቢ ትላልቅ ሌሎች ሽማግሌ fakkaate inni kan barate qonna haramaatti barate kan barate qonna kan hojjetu immoo anthropologiidha. Kitaaba anthropology seenaa ummataa, aadaa ummataa, jireenya ummataa, eessaa dhuftee ummataa, sirna ummataa barreessa. Wanta I think wanti kun garanatti isa dhiibe maal inni jiruu isaattuu nama achi waan san keessa guddate jechuudha. Hawaasa aadaa keessatti duudhaa isaatiin qaramee kana dhagahaa, kana qorataa, kana barataa guddate maanguddoo irraa jaarolii jala guddate. Wanta kanatu dhiibee gamana isa fide na fakkaata. An guyyaa tokko dhugaa siin jedhaati isaa waa'ee qonnaa dubbatan dhageenye. Jalqabarratti Jamjam Uddeessaa nama uummataaf dhalate, nama ifiif dhalate osoo hin ta'in namni tokko ofuma dhalate waa'ee ofii qofa yaadu jira. Ka'umsumaa gaafa baratee ilma nama maatii isaa darbee ilma uummata isaa tajaajilu gaafa jalqabu quuqamni inni jalqabatti kate uummata kana gabaa addunyaatiif dhiyeessuudha. Aadaa uummata kanaa gabaa addunyaatiif dhiyeessuudha. Safuuf duudhaa uummanni kun qabu warra waa'ee isaa hin beekne waa'ee uummata kanaa hin beekneef gabaaf bareechee dhiyeessuudha. Gaafa dura fuudhee ani nageelle dhufu oggaa tokko hin guunne. Amma waa barreessa. Algaan kiyya kana algaa kiyya bira mana hirribaa keessa jechuudha. Gaafa kaanii lakkaasu inni godina gaafatu deema. Biiroo adda addaa kana waraqaa kana qusaati.
fuula 251 irratti galmee jechoota afaan Oromoo jedha. Isi maali wanni jedhee banee yoo allaalu ilmoti yaa amanuu dadhabee siin maal jedha kitaabi Gujii jedheetini gosa Oromoo jedha. Gujii jecha jedhu kanaayyuu qubee xiqqaan barreessaniira itti keessa. Silaa maqaan qubee guddaan jalqabuu qaba. Kunuyyuu seera afaaniitiin dubbi. Lammaffaa maal jedha Gujii jedheetin hojjettuu mana keessaa, hojjettuu qe'ee keessaa, ashkara xomboree jedha. Jechi kanuma. Ani gisee tokko hin kofla, gisee tokko hin aara, waanuma ta'u wallaalee jarri kitaaba natti fidee iyyuu haga rifattu takka dhaqqaban. Akkana arraba kanaan jira sirraa eegaleetiin anjamjam deeggaruu eegale. Namni tokko dhakaan darbatini godini Gujii akka argamu jechuma gabaabaan abbootii gadaa waliin taanee amansiifne abbaan gadaa ardaana barbaachisa. Haga ammaatitti ardaa namaatiin maqaa namaatiin ardaan kiyya waamama. Lafa bal'oo qaba. Ardaa kiyyarraa qoodi obboleessa kiyya middaa bitaa kutiifi anka walakkaa hafe ardaa maqaa kiyyaan naa himi jedhe. Haga nuu dubbii. Rakkoo qabu ardaa bal'aa qaba. Akkuma feete middaa bitaa kuti obboleeyyan xiyye. Kama walakkaa hafe maqaa kiyyaan naa waame godina Gujii ta'ee hagasu. Achi kisiidhaan osuma deemanii firdi beetiitti nama tokko eessa akka ta'e hin beeku. Oromiyaa adda addaa tanarraa nama sadii jedhaniin. Nama sadiin san keessa tokko anaan ta'e. Maal beektaa naan jee na gaafatee warrichi nama gaggaafatu hin jiranii miti. Maal beektaa mee Harargee fi Gujii jidduu loqonni jiru maali akkamitti maaliin beektaa naan jee. Oromoon tokko maan jeen kaabaa kibbatti Oromoon tokko maan jeen. Ani fufu aareetiin jira amma gisee isaa rumti naan jaan. Oromoon kaabaa kibbatti tokkuma garuu xomboree hojjettuu mana keessaa jenni nama arrabsuun hin jiru hin jeen. Namni silaa beektaa kabajeeti nama murtii sanuu abbaa murtii sanuu kabajamoo abbaa murtii minaamin jaamite ani bakka keessa kiyya miidhamee jira jechuudha. Hojjettuu mana keessaa xomboree jenni nama arrabsuun hin jiru hin jeen. Achi natti lafa olkaanii warri kaanillee akkasii sirriitti adeebistuu maali jan achi xabaqaa isaaniitti jira kajamsiifaa achi narraa qaqqabanii achi masakkaree mana firdi beetii bahee firdi beetii mana kiyya galee matsaaf isaan akkas godhan san maayyiirra walitti guurame kagubame bakka jaarooleen Gujii jirtutti bakka qaamni mangistii kun jirutti mootummaa jirutti gaazetta dharabanii የዚህ የገዳ ስርዓትን በተመለከተ sirna gadaa wajjin wal qabatee kitaaba guddaa kan qorannoon bal'aatti taasifamee fi maddoota qorannoo idil addunyaa hedduun of keessatti hammatedha kan barreesse. Ani yeroo kitaaba kanattii fi isaan biroo keessatti illee gulaalaa ta'e keessatti hirmaadheera. Hojii ajaa'ibsiisaati kan inni hojjete. Nama kitaaba guddaa akkasii uummata Oromoof Itoophiyaa fi Afrikaaf illee gumaachedha. ህብረተሰቡና ለኢትዮጵያም ለአፍሪካም ያበረከተ ነው። seenaa Gujii haa ta'u malee seenaa Oromooti. Waliqqabaatti sirna gadaatu achi keessa jira waan ta'eef. Almost wanta duudhaa gadaa keessa jiru guutuu achuma keessatti argita. Akka itti perform ta'u, akka itti raawwatan, akka itti hojiirra oolu hojmaata isaa qofatu iyyuu naannoodhaa naannootti lookaalii garaagarummaa xixinnoo haa qabaatu malee akkaataan ittiin raawwatamu jechuudha. Sana achirratti barreessee inni sun nama beekaa achi keessa dhalatee guddatee ufumaa perform godha keessa jiraata raawwata ufi immoo waan raawwataa ture san deebi'ee kitaaba irratti barreesse jechuudha. Kanaaf kaawwanirraa nama alaa dhufee sirna gadaa alaa dhuftee qorattee barreessuun baay'ee si rakkisa. Jiraachuu qabda keessa jiraachuu qabda. Nama akkasi jiraatee keessa taa'ee barreesse. ኢንዲጂነስ ኖሌጅ
ሀገር በቀል የሆነ እውቀት ነው። Beekumsi durjiin afoolaatiin darbu beekumsa uummataa kan tarii uummata keessatti ukkaamame hafu kan turmaata keessa immoo dadhabaa booda keessa immoo baduu yookaan immoo du'uu danda'udha. Haa ta'uyyuu malee jamjam beekumsa guddaa ardii Afrikaa kan Itoophiyaa keessa Oromiyaa keessa jiru akkaataa guutuu ta'eetii fi waan hunda haammateetti kan inni barreesse. ሁሉም ነገር የያዘ ትልቅ መጽሐፍ ነው የተጻፈው። Gama aadaatiin darbee gama seenaatiin waa uummanni Oromoo qabu waan Oromummaa itti ibsamu barnoota barate saniin quuqamee afaan nama wanni isarraa dinqisiifadhu keessaan gujiirraa fuudhee gujii deebisuu mootiin gujiirraa Oromoorraa fuudhee warra aadaa safuu duudhaa san hin beekne afaan isaan galuun addunyaaf dhiyeessuudha. Afaan Ingiliffaatiin kitaabota hedduu dhiyoo kana afaan Oromiffaatiin walaloodhaan dhiyeesse malee afaan Ingiliffaatiin guutuu addunyaatiif nama dhiyeessaa ture. Gaafa inni kitaaba kana barreessuu jalqabe wantoota har'a hin jirre yeroo san hin jirre ka har'a ijaan arginutu jira beektaa. Fakkeenyaaf sirboonni kiliippoonni adda addaa jiranii miti ka aadaa irratti xiyyeeffatanii hojjetame. Dhaloonni kiliippoota gurguddaa naannoo Gujiitti naannoo Booranaatti Gujii walakkaa jiruu fi Booran daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa keessa jiru walitti fidanii akka isaan itti wal simsiisan firoomsan argite. Kana maaltu hojjete beektaa kitaaba san keessaa yaadota bayantu wantoota akkanaa kun akka dirreetti as bayan godhe. Kun dhiibbaa tokko jechuudha. Amma kitaaba inni barreesse keessaa wantoota dirreetti as mul'atan keessaa. Tajaajila uummataa gisee siin jedhu karaa misoomaa qofaan osoo hin taane akka uummati ifi baratu, akka uummati ifi argu, akka uummati ifitti amanummaa horatu. Hojii siyaasaa otoo hin taane anthropologically qorannoodhaan mirkaneessanii uummata tokko gadi baasu jechuudha. Atoo dhugaa dubbanne nama nuun dura sirna gadaa qorate Profeesar Asmaroom Laggasaa fa'aattuu kitaaba dhiyeessee yuuneeskootti galmeessisuu dadhabe. Nuti immoo abbaa sirna sanii waan ta'eef uummata san keessaa waan dhalanneef isa dhugaa kan gadi baafnee jennaan yuuneeskoon dirqamee as dhufeetiin galmeesse. Wani kaaduu hin qabne jechuudha. Faaya ati firraa fuute namni deebisee sitti uffisu hin jiru. Namni gaafa sanii ani waliin inni jedhaa ture kun jaarsi amma hin jiru agaa xeexxanuuti. Abbaa gadaa akkuma inni baalli fuudheeni jalqaba duuba Oromiyaa deenne Oromiyaan hin yaalinaa jedhe. Maaf hin yaalle maaf? Gadaa jechuun mootummaa waan ta'eef mootummaan immoo masaanuu fi biratti beekamtiin kennuufi akkasi Oromiyaa akkana jettu nuti kitaaba qorannootii fi xalayaalee waliin qabannee gaafa sanii turizimii isi biiroon amma diigamteerti baaburatti akka inni beekamtii nu argatu nu godhaa jennaan cirraashumaa nu dubbisuu didan itti dhiifne hin taane. Finally waldaa tokko jira Oosaa jedhama. Oromo State Association karaa isaa gulaan biyya alaa kanatti deddeebi'uu jalqabne jechuudha. Gaaf tokko inni biyya alaa deema. Biyya alaa wanti qabatee filmii dookumentii tana qabatee walitti habbaalamisiini tawaayee gadaa himtu tana qabatee ala deema. Wanti isaallee ni jirti maali? Faayilii isaa jiraan warri barreessee yaadannoof qabatee jiru kana cufaa dirree xayyaaraa deema. Nuti nama hedduu makiina keessa jira isa gaggeessuu deemna toora isaa kudhanii saa sagalee kana osoo deemaa jirru nu qaban karaa irratti uumamaa hin beekne gaanii waan ta'e rabbi haa beeku karaa irra nu qabanii nu buusanii maali waa balleessitanii wanni balleessine maali wanni balleessine jiru waa balleessite asii taraafiqoonni illee nu marsee maan jaani maan balleessine jennaan anta uumaam dubbatiin tana fuudhanii maneedhaan geessan.
kadhatan eessa kadhatan deemaa teessuti. Amma bakka anna dhiisaa an deemiti anna dhiisi anaa taa'uti. Ani ammoo yoo ni dhameellee soogiddatee baqeen dhuma. Ati ammoo kaayotee galmaan geeddu. Isa kana narraa deemsisa. Yoo na hidhanillee ani immoo asuman na deebita. Manumiidhaa kana na deebita. Garuu ati deem kaayotee bakkaan geeddu. Ji'eeni isa kana narraa deemsisa. Inni ci dhaqee anidhaan jira inni deemee xayyaara seenee fattashaa seenee bakka fattashaa dhaqee. Gizee bakka fattashaa dhaqu ehee CD ayide. CDin kun hin deemu. Doonbantii fiti CD fiti hin deemu. Achi isa deemsisanii waan sanarraa qabatan. Qabatanii anichi makaraa meeqaanii hidhaabee taarika akkanaa keessa dabarree. Eegee duuba mootummaallee maan ta'e mootummaa Itoophiyaa keessattuu Oromiyaa bakka wanni dhufteenna alertid ta'e. Nama ufiif jedheen jiraanne nama hawaasaaf jiraatu dhuguma siin jechuudhaaf wannoodhaaf fakkeessuudhaaf miti. Selfless jedhee namni yoo dubbatu amma bakka nama namaaf ta'e jedhee jiraatu ofirra darbee jireenya namaatiif ganamaa galgala hirriba dhabu miti. Isa jechuun jireenyi namaa gaafa bakkaa dabe bakka itti cabe san bakkatti deebisuuf suphuudhaaf halkanii guyyaa nama hirriba dhabu. Otoo dhukkubsatu haakimiin makiinaan oofini waan akkasiitu sirra jira rakkoo akkasii qabdaa jedheeni otoo isa dhoorgu bakka akkanatti gumii akkana qaba gumiin tana booda immoo warra akkana harka kiyya faayidaa dhaabbata kanarraa argachuu qabutu iyyuu jira waan ta'eef bakka sanii argamuu qaba jedhee aadaa deemameetta. Jamjam Uddeessaa har'a nama waa isaa dubbatu qaba. San keessaa nama tokko nama argaa guddate nama akka fuulleetti fi duratti argaa guddadhe waan taateef Jamjam Uddeessaa nama akka anjecha qofaan ibsee isa fixuu miti. Dhuguma namni tokko akkuma dura siin jedhe nama of qofaa dhalatu jira. Nama darbee ammoo biyyaaf dhalatu jira. Jamjam nama biyyaaf dhalate. Kana gaafa siin jedhu ka'aa teessoo isaa wanni hojjetuuf wanni dubbatu gaafa kattee'u uummataa kana qofa mataa isaa keessa deddeema. Uummata kana odoo kana godhe namni kun beekumsallee guuta. Yaadallee guuta. Dandeettii waa uummata isaa bakka tokko fuudhee bakka tokko dhaqqabsiisuu danda'u. Rakkina hawaasa tokkoo furuu danda'u irratti waa uumuuf waa kireetu godhee uummata kana tajaajiluuf wanni inni galgala gara dhiphatu waa hagana jedhamu miti. Ijoolletti waggaa 50ffaa guutee jennaa wanni naa qopheessanii get togetherii wayi waggaa 2 geenne agasanii as get togetherii naa qopheessaniitiin James kainaan jedhe gurbaan ijoollumaan amma barsiifadhe san hin taphattaa ka'e. Ani guyyaa sanii waa naa galan dargaggummaati jira yoom dabarsee akka jedhu hin beeku. Gaafam dargaggeessa ture Jamjam. Anini hin beeku quban qabu. Responsibility yoo ta'e malee benefitiin an eeggadhu akkan jirre fi keessatti uumame jedheeti waan kaan ijoolleen ka'ii socho'ii James naan jennaani. Namni gaafa tokko daansiin dhiitiin namni gaafa tokko dargaggeessa hin ta'in namni gaafa tokko zanaa ganama tokko daawwitii keessa itti argee akkam dulluu fi arga. Hai si wani na dabarteedha. Jamjam jechuun nama addaa nama jaartii fiitii yaadu nama jaalala jaartii fiitii qabu mana fiitii jaartii fiitiif jaalala qabu nama maatii isaatii yaadu. Jamjam jechuun nama bultii isaa kabaju nama akkasiiti. Osuma jennuutu intala takka qabna. Aramaan warsitii jirti amma. Intala takka qabna intala takka ittiisan boodallee ilmeen arkanne suni fedhii waaqaati. Intala takka ittiisan barsiifataa jirra. Garuu yoo as deebitu akkas haa ta'u inni if garagalee hin jiru. Ana jaalatu haa bultii isaa ulfeessu malee if garagalee hin jiru. Wanni inni hojjetu biyyaaf if garagalee ilaalee hin jiru. Gizeellee anaa kanneen hin jiru. Amma waan adda addaatiin dhukkuba adda addaa bakka waan itti ka'e hojiirraa maalirraa bakka taa'ee koompitara hojjetaa halkan gizeen arrafee garagalu koompitara akka qaba waa barreessaa amma tana
Atoisiin aduuban jiraanne teete akkana jedheetiin sila kitaaba tokkollee barreessuu hin danda'u. Maaliyyaa waan hojjedhu kana dhiise. Atoisiin aduuban jiraanne Jamjam maqaan jedhamu kun anumaaf oola malee gurra biyyaa hin seenu. Nami gurra natti godheesiidha. Nuti amma dhaloota isaati. Dhaloota Jamjamee jenna. Dhaloota isarraa waa barannu. Inni quuqamaa sabaati. Inni quuqamaa ilma namaati. Inni quuqamaa namaaf namooma irra cinqamee waan adda addaatti dhama'aa ture keessaa nama tokko waan taateef inni wanni inni hojjetaa ture aadaa fi seenaa duudhaa uummata sanii qofa barreessee warra hin beekne beeksisuu qofa odoo hin taane namoota rakkatan, namoota waan nyaatan, waan dhugan, waan ifiin jiraachisuu hin dandeenye irratti barbaadee gaafa honga'ee, gaafa rakkinnaa, gaafa gadadoo, gaafa beelaaf dheebuu keessatti nama dhaqqabee uummata kana tajaajila akka biyya keenyaatti nama tajaajilaa ture jechuudha Jamjam Hundeessaa. እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ እንዴ Ani ajaa'ibannatti ta'a. Namni akkamittiin akkanatti yaada? Kan biraaf yaadu ofii olitti hawaasaaf cinqamu. Abjuun isaa halkanii guyyaa waa'ee uummataati. Sanuu haga maatiin isaa rakkataniiti. እስኪቸገሩ ድረስ ማለት ነው። Beetta ekstiriimii lamaan na ibsaniiran. Jazbaa'ee illee kanaan jedhamu. Jaarsa jazbaa'ee. Jaarsa beekaa akkasii hayyuu nu qabnu. Jedheetiin kan xiqquma na waaqeffanne fa'a. Angaruu namuma jaalalti dhamaas ta'e tokko bakka walumaa galatti. Uummata kanattu waan ibsanii isaan himanu dhabe. Rabbi fayyaa hannuuf. Fayyaa Rabbi haa hannu. Wanni argatu malu waa hedduu. Akka dadhabeen akka maal jeenitti bakka silaa jiraachuu malu san jiraachuutti hin jiru. Bakka inni silaa jiraachuu malu sanii jiraachuutti hin jiru. Atoo lubbuu hin jiru dhaloota afaan wal beeku, dhaloota dubbii wal caqasu, dhaloota dubbatee walitti deebisee dubbii wal jala qabeetiin walii deebisee irratti waa walii gale san irratti waliin hojjetu. Guyyuma tokko atoo argee du'e.